Impaayerri tokko milkii ummataatiin bilisummaadhaan caccabee badee ummanni waan barbaadu murteeffata malee olii gadi jajallatanii fafakkeessanii nuti olaantummaa argachuu dandeenya nuti bulchuu qabna inni jedhu kun hojjechuu hin deemu. Waay? Ummatoonni biroollee akkuma tamma duratti jedhan intarastii qaban. Mootummaa jiddu galaa irratti dhiibbaa ittiin oofnu sun yoo qabaanne saamichi ajjeechaan reebichi Oromoo irratti gaggeeffamu ni dhaabbata. Tumsa silaa nu barbaachisu. Jiddu galeessarraa warra ummata amma bakka ummanni amma muslimaa baay'aturraa dibiyyoota dhiyaatirraa warra bakkeen pirootestaantii fi kaatolikiin itti baay'aturraa warra akka Raashaarraa warra akka Giriikirraa warra agartee ortodoksii qaburraa firoonfannee humna keenya jabeeffachuu irratti hanqina nutti uumee jira jechaadha har'allee. Haala siyaasaa amma biyya teenya keessatti deemaa jiru ilaalchisee ogeessa yookaan hayyuu siyaasa Oromoo keessatti gadi fageenyaan hubannoo qabu obbo Jamaal Ganamoo waliin marii godhuudhaaf jiranna hamma dhumaatti akkan waliin turtan gamanumaan isin afeeraadha. Obbo Jamaal afeerraa keenya fudhattanii baga nagaan nu dhuftan. Ayyee obbo Suutee atillee baga nagaan jiraatte HNN akkuma miidiyaatitti hundi keessanuu baga nagaan jiraattan uummanni keenyallee kan biyya keessaatiif kan biyya alaa martuu baga nagaan jiraattan fayyaa ta'e ulfaadhuu hiree kana naa kennuu keetiif. Birraa yookaan ayyaana irreechaatiin isin ga'e kami gara Minisoota kanatti ayyaana gaggeeffattanii? Torban lama dura ture Minisootaatti. Tolee. Adillee akka carraa ta'ee argamuu hin dandeenye yeroo sanitti naammi jennee. Torban lama dura asitti gaggeeffannee guyyaa kaleellee Awustiraaliyaadhaatti gaggeeffatanii gara Narweefattis akkasitti gaggeeffatanii Oromoon biyya alaa keessatti ayyaana akka gaariitti ayyaaneffachaa jira. Asumaanuu ayyaana irreechaa guddicha magaalaa Finfinneedhaatii fi hora Harsadeedhaatti gaggeeffamuudhaaf jiraatu dhaamsa uummataan gahachuu yoo barbaadde. Dhaamsi uummata kiyyaan gahadhu uummata bal'aa Oromoo uummata miliyoonatti lakkaa'amu biyya keessatti biyya ofii keessatti kabajuu danda'uuf qabsoo isaatiin bakka kana gahuu isaatiif baga gammaddan jechuu barbaada. Milkii qabsoo teennaati namni tolaan waan godheef waan gochuu barbaadus baay'ee hin jiru. Qabsoodhaan bakka kana gahame akkuma namni martuu yaadatu 2016tti gaafa guyyaa tokkotti nama 700 ol fixanillee yaadachuun lubbuu namoota saniitiif illee kabajaa gochuun yaadannoo gochuun baay'ee daangaa malee barbaachisaadha. Waggaa 150 guutuu qabsaa'aa baanee bakka amma jirru kanarra gahuudhaaf yeroo gabaabaa miti yeroo dheeraadha. Lubbuu miliyoonatti wareegame akka qisaasa hin taane akka namni biraa hin to'anne akka meeshaa warra mootummaa irra jirullee hin taane akka humnoota biraatiif illee gama faallaatti hin deemne itti fayyadamuun akka malee barbaachisaadha. Addunyaa kanarratti uummata saba tokkicha tahee jechaadha. Saba tokkicha tahee miliyoonaan ayyaanni ayyaaneffamu kan Oromoo malee hin jiru. Nowhere. Makkallee namni nama muslimaati makka agartee hajjiifillee gaafa addunyaa kanarraa dhaqu namni miliyoona 2-3 ta'eetiin dhaqa garuu addunyaa guutuu irraayi. Kan Oromoo ammootu miliyoona 7 haga 10tti kan lakkaa'amu sabnummaan tokkichi qe'ee ofii keessatti waliin kabajataa tokkichu addunyaa kanarratti akka Oromootitti ayyaana guddaa waaqa ittiin galatoonfatan kan hin jiru. Kuni waan ittiin nu boonsu waan addunyaallee barsiifachuu fi babal'isuu qabnu. Kanaafuu ayyaanni ayyaana gammachuu ayyaana irreessa akkuma irree Oromoo jabeessu kan Oromoo walii galchuu kan Oromoo tokkoomsu kan waaqaa wajjin nagaa lafaa wajjin waliin nu araarsuu fi nagaan nu jiraachisu haa ta'u jechuu barbaada fayyaa ta'u ulfaadha. Galatoomi Jamaal dhimma marii guyyaa har'aan tanaatti seenna. Oromoon Itoophiyaa bulchuun Oromoodhaaf yookaan uummata Oromoodhaatiif bu'aa maalii qaba? Meeshaa kana akkamiin xiinxalta? Baay'ee gaafii bareeda. Itoophiyaa bulchuun gaafii eenyuun bu'aa maal qaba bu'aa maal hin qabu dura. Oromoon gaafiin isaa maalii kan jedhu gaafii san irraa ka'uu akka malee barbaachisaa na fakkaata. Gaafii san irraa ka'uun immoo wanni barbaachisuuf seenaa Oromoo qorachuu fi seenaa Oromoo beekuun daangaa malee barbaachisaa waan ta'eef. Bu'a qabeessaa fi bu'a qabeessa ta'uu dhabuu yaada tokko arguu dandeenyu seenaa uummata keenyaa yoo beekne gaafiin uummata keenyaa immoo maaliif immoo gaafata gaafisan yoo jedhu yoo beekne akka malee nu gargaara jedhee yaada. So kanaaf Oromoon Itoophiyaa keessatti akkamitti makame Itoophiyaa keessatti makamee immoo jireenya akkamii qabaataa ture qabaataa jiras ka jedhu dura deebii kana daangaa malee gadi fageessinee ilaaluun nurra jira.
Akkuma namni martuu beeku uummanni Oromoo akkuma uummatoota biraa waggoota miliyoonaan addunyaa kanarra jiraateera akka tilmaama ilma namaatitti yoo fudhanne jechaadha. Waggoota miliyoonaan. Because ilmi namaa waggoota miliyoona jiraate waan jedhamuufi Oromoon uummata waggoota miliyoonaan jiraate keessaa tokko. Waggoota miliyoona kana keessatti uummanni bal'aan naannoo gaafa Afrikaa jiraataa ture jedhameetiin hin beekamu keessaa immoo uummanni kuush uummata tokko. Qaroomina addunyaatiif illee hundeen qaroomina ilma namaatu uummata kuush jedhama. Uummata kuush jedhamu kana keessaa immoo qubsuma lafaatiinis guddina uummataatiinis kan gaafa Afrikaa kanatti babal'atee jiraatu ka qaroominaan illee daangaa malee beekame uummata Oromooti. So Oromoon biyya isaati irratti gaafa addunyaan biroo aangoo irratti wal fixxu. Even hanguma har'aatittuu jechaadha. Gaafa namni biraa wal ajjeesu, gaafa namni biraa goda keessa galu, gaafa namni biraa daangaa malee wal rakkisu, warra amma har'a qaroomne jedhee warra inni irratti dhiibbaa godhu kan warra Awurooppaatii fi Noorz Ameerikaa illee dabalatee sabni keenya aangoo akka itti walii dabarsan ilmaan isaa gaafa dhalatin irraa haga gaafa addunyaa irraa galaniititti sirritti qaree ijaaree hooggansa of keessaa uumee hooggansi uumamu kun immoo uummataaf bitamaa tahee uummata jalatti bulee uummanni ofii isaatii waan sirrii tahee waan gaarii taheen of bulchaa ture jechaadha. So biyya ilmaan isaa namni isaa nagahaan jiraataa ture, lafti isaa nagahaan jiraataa ture, kunuunsaa naannoo irratti uummanni Oromoo addunyaa kana keessatti beekamaadha. Karaa nagahaatiin aangoo walii dabarsanii biyya ofii bulchuudhaan addunyaa kana keessatti uummanni Oromoo beekamaadha. Sirni inni ittiin jiraataa ture sun har'a addunyaa keessa babal'atee sadarkaa addunyaatittis uummanni Oromoo the best of human invention waan silaa ilmi namaa uume mara keessa iyyuu sirna baay'ee qaroo fi olaanaa uume jedhamee addunyaa irratti galmeeffame jechaadha. Haa ta'uuti adeemsa jireenya isaa keessatti warri bal'ina lafa isaa kanarraa haajaa qabna jedhanii agartee uummata kana saamuun nurra jira warri jedhan humnoota biroo kan nama saamuun kan aadaan isaanii nama tahee fi cunqursaa taheen qawwee isaan irraa ergifatanii saba keenya irratti duulan. Yeroo kanatti uummanni keenya qawweedhaa fi meeshaalee isaan qaban san qabaataa waan hin turiniif carraan hin taane akkuma saboota addunyaa kanaa hedduu mudatte carraan isa mudate carraan badaan isa mudate mootummaa dur qabaachaa qabu ni dhabe kanarraa kan ka'e seenaan isaa daangaa malee xureeffamuu jalqabechaadha. Uummata badaa, uummata gadi aanaa, uummata gadi galoo, uummata biyya ofii to'achuu hin dandeenye, uummata aadaa hin qabne, uummata seenaa hin qabne, uummata afaansaa afaan ilma namaati reediyoo irratti dubbatamuun hin malle, televizyiinii irratti dhiyaachuun hin malle. Uummata agartee gadaanaadha kan jedhu kun olalli yeroo baay'ee irratti deeme kun immoo kan irratti adeemsisa Itoophiyaa. Itoophiyaa jechaan warra uumetu jira. Warri uume kun immoo saamichaaf uume. Uummata Oromoo bal'aa achi jiru kana qabeenya isaa saamuudhaaf tokkoffaa isuma isaa waliin dhooyinee akka inni wal shakku humna isaa yeroo dheeraa yaalan achi dura waggaa 300-400 uummata Oromoo kanatti bu'anii dadhaban. Jaarraa 15 irraa jalqabee jaarraa 22 irraa jalqabee haga 18 homaatti yaalanii uummanni Oromoo kun namaaf bitamuu didee biyya ofii bulfataa nagahaan bilisummaan jiraachaa ture kan nagaa gargaarsa warra faranjiitiin nuti isinii wal fakkaanna sirni keenyallee isinii wal fakkaata nuti nugusaan bulla isinis nugusaan bultu nuti amantii isin fakkaattu qabna uummanni Oromoo kun immoo amantii isin fakkaattu hin qabu naannoo kanatti uummata rakkisaa tahee jira kanaafuu qawwee nu kenna amma dura abbootiin keenya dogoggortee karaa waaqaa irraa jallatteeti uummata kana jalatti galtee uummanni kun dhiitaani ture Oromoo baananii jechaadha. Oromoon cunqursaanii ture amma mootu biyya keenya keessaa Oromoo baafnaa qawwee nu kennaa jedhanii warra akka Tewoodiroos fa'aati warra Ingiliis fa'aa fi wannaa barreessanii uummata Oromoo irratti duulame egaa jaarraa 19ffaa irraa jalqabee Oromoon hanga har'aa dararaa keessa jira. Akkuma namni martinuu beeku maqaan isaanii jijjiirame maqaan uummata akka sabaatitti maqaan ilmaan isaanii jijjiirame aadaan isaanii jijjiirame afaan isaanii jijjiirame haga danda'aniin jechaadha. Wallaalummaa isaatiin irraanii isaanii irraa kan ka'e waa hunda balleessuu haa dadhaban malee qabsoo uummata Oromooti irraa kan ka'e waa hunda balleessuu haa dadhaban malee anaaf ati sila har'aan tana shawaanqixa hanqaxiqixa homa jennee waamamna jechaadha. Akkasii jedhee immoo Oromoonni waamamu jira balleessaa isaaniitti jechuu kiyyaa miti sirnichi garuu akkuma Ingiliis akkuma Faransaay akkuma Portugal akkuma Spain akkuma Netherland ummatoota biraa bittee afaan ofiitti kennitee afaan ofiitti dhuubdee aadaa ofiirra keettee olaantummaa isaanii irratti habaqaalte Oromoo irratti habaqaaluudhaaf baay'ee tattaafate kan habaqaalanillee jira jechaadha. Har'a Oromoo keessa gadaantummaa fudhatee namni nuuyyuu Itoophiyaa tanuuf hin jirus baay'ee agarte jechaadha. So amma dubbiin waa'ee Itoophiyaa bulchuudhaa fi waa'ee Oromoo walabummaa Oromiyaa barbaaduudhaa seenaa kanaan walii hidhama jechaadha. Itoophiyaan uumamarraa gaafa isiin lafaa kaatu iyyuu
biyya Oromoo dhuunfatanii akka ofii barbaadanitti saamuudhaaf waan qophaa'e Oromoon immootuyyuu Itoophiyaa bulchaa ofiin jedheef gowwoomsuun saamichaa hayyamaa. Ani hayyamaadha waan isin jettan waan waggaa 150 dura uummanni kiyya gootonni Oromoo falmaa ba'an waan miliyoonni uummata Oromoo itti dhume anammootu dhiisee jira. Kanaafuyyuu hayyama kiyyaan na saamuu dandeettan akka jechuu garas nu geessa jechaadha. Gadi fageenyaan irraa haasa'uu dandeenya fayyaa ta'e. Tole. Amma gaa Obbo Jamaan Oromoon qaroomina guddaa akka qabuu fi jiruu fi jireenya hawaasni addunyaa yeroo ammaan tanaa ittiin jiraachaa jiru hundinuu Oromoon qooda keessaa qabaa waan junaa himte kun gaa dhugatti nuti illeen waan mirkaneeffanne hedduu qabna kanarratti eega Oromoon akkasitti qaroomina akkasii qabaatee addunyaanis ni amantii fi garuu warra qaroomina hin qabne warra hin barreessine ni hin dubbifne kanaan bitamanii kun immoo warra alagaadhaa amansiifachuu keessatti shoorri isaan gumaachan hedduu fakkiidhaaf waraqaan isaan Portugaaliif kataban waraqaan isaan warra Faransaatiif kataban waraqaan isaan warroota adda addaatiif kataban waa hedduu namatti agarsiisa. Garuu Oromoon qaroomina qabaachaa ture sanitti fayyadamee akka gabrummaa jara kanaa jalatti hin kufneef alagaa sun risoorsii namaa eeguun haa ta'u tumsiifatee maaliif warra silaa isa gabroonfachuuf deemu san ifirraa ittisuu yookaan ifirraa dhorkuu dadhabe. Baay'ee gaaffii bareeda. Daangaa malee bareedaadha. Biyya Faranjii kana keessatti maal jedhan beeytee success brings failure jedhan. Milkaa'inni kufaatii fiduu danda'a akka jechuuti. Maal jechaadha? Gaafa milkooftu yeroo tokko ilmi namaa ofirraanfachuu jira. Ofirraanfatee milkaa'insi isaa kanaatiin ana malee namni na danda'u hin jiru, kana caalu hin jiru. Kanaafuyyuu haalli ani keessa jiru kun gaariidha kan jedhu jedha. Yeroo baay'ee ka mootummaatiif hawaasaatti illee nu dhufna. Kaampaaniilee gurguddoon yeroo adda addaatti uumamanii kaampaaniin otoo beekamee jiru IBM warra jedhamu kan amma gaafa jalqaban haa jennu akkuma fakkeenyaatti haa fudhannu waan hundumayyuu teeknooloojiidhaan adatu caalaa kanaafuyyuu namni dhufee na caalu hin jiru otoo jedhee rafuu jecha jidduu keessatti kan biraa duwidaan dhufee disruptive jedhanii waan akkasii jijjiirama akkasiisan otoo abbichi hin beekne haalli naannoodhaa yookaan kan biroo jijjiirameet yeroo namichi yookaan ammoo gurmuun tokko uummanni tokko ani milkii guddoo irra jira jedhu kan biroo immoo dammaqee duwida duubaan dhufee mooxannoo isarraa kaan irraa argisaniin itti fayyadamee yookaan haala biraa uumee uummata duraaniin isa dursa san dursuu danda'a. Kun addunyaa irratti baay'ee mul'ateera. Fakkeenyaaf amma Middle East amma warra uummata biyya Arabaatiif Muslimaa kana yoo laalte haga Spain haga Portugaalitti bulchaa turaniiru. Kana waan namni martinuu beeku. Afrikaa mataa isiitirraa Ijiptirraa dhaqanii warri akka Giriikonni agartee beekumsa Afrikaa waraabbatanii achiin booda filoozofooronni gurguddaan nu jedhanii uummanni gurraachi kun akka waan beeynetti akkasiin lakkaa'amaa jira. Kana jechuun maal ilmi namaa qaroona sababa biraatirraa duubaa dhufee baratee sibira taruu danda'a tokko kan. Lammaffaan immoo tuyyuu gaafa agartee ati success brings failure inni jedhu kun Oromoo keessatti waan dhalate jira. Bara dheeraadhaaf uummanni Oromoo waan duratti siin jedhe sirna gadaatiin of bulchaa tureera. Walqixxummaan lammiilee baay'ee kabajamaa ture. Saamichi uummata Oromoo keessa hin jiru. Jaarmee isaa daangaa malee jabaadha. Akkuma ammoo bubbulaa deemuun humni biraa kan uummata Oromoo kana to'achuu danda'us waan hin jirreef Oromoo keessatti sirni feudalizimii yookaan ammoo sirni abbootii irree dhalataa dhufe jechaadha. Na abbootii magadaati jedhamee warri filaman gariin isaanii waan naannoo keenyaaf ollaa keenya jiru irraa laalanii nugusa of gochuudhaaf tattaaffii dhufe jechaadha. Aadaa ofiitti buluu mannaa uummata ofii gurmeessanii tokkummaa waliin jiraachuu irra garas deemuu irra gara agartee abbootiin irreetii fi anatu naannoo kana bulchaa anatu olaantummaa qabaa kan jedhu kanatti dhufe carraan kun warra birootiif karaa bane jechaadha. Uummanni keenya gamtaadhaan akka dursanitti akka gaafa sirna gadaatiin abbaa gadaa tokkoon bulutti otoo hin taane naannoo adda addaatitti abbootiin gadaa uumamuun caasaan isaa xiqqoo lallaafachaa deemuun keessoo keenya keessatti rakkoo uume jechaadha. Kan alaa dhufe qofa otoo hin ta'in ka keessoo keenyaa kun immoo baay'ee biyya wannaadhaaf diinaaf gumaache akkuma seenaa keenyarraa hubatamutti fakkeenyaaf namni jaarraa amma jarri nurratti duulan san irratti jaraatumsa jira jechaadha. Fakkeenyaaf goobanaan seenaa Oromoo keessatti baay'ee yaadatama. Goobanaan seenaa Oromoo keessatti wanni yaadatamuufi waan yeroo tokko taheen qofaan otoo hin tahin yeroo dheeraadhaaf abbichuudhaaf gullalleen akkuma Oromootittu ofii isaaniitiyyuu daangaa ofiitirra waliin bu'aa turan. So gosa goobanaan keessaa dhufu abbichuun yeroo hedduu irra deddeebitee gullalleedhaan mohamtee turte. So innis nama gullalleen uumamoo hudhaafuu gargaarsa barbaadaa ture jechaadha. Warri diinaa immoo maal hubate
jarri kunniin yeroo hedduu warri goobanaadha yeroo hedduu mohamanii jiran waan ta'eef yoo nuti sii tumsinaa qawwee sii kenninaa jenneen akka nu gusa taasisuu dandeettu goona jenneen inni illee nu tumsaa isa tumsiifanneetiin immoo Oromoo kan Oromoodhumaan cabsine kan jedhu tooftaa itti baasan jechaadha. Amma dubbiin kun keessi isaa baay'ee gadi fagoodha. So hooggansi Oromoo mataa ofii keessatti faffaca'uunsaa meeshaa diinaa akka ta'uu balbala bane jechaadha. So otoo immoo garuu gobanaan akka nama tokkootitti baay'ee nama goota jedhamee beekama. Baay'ee nama jabaadha jedhamee beekama. Garuu ammoo dantaa saba isaa ka bal'aa ka uummata bal'aa irratti xiyyeeffachuu mannaa wal mormii fi wal dhabbii naannoo Oromoo keessaa fi ganduma isaa jiru jechaadha. Gosa obboleessa isaa ta'e wajjin walfammuu isarratti baay'ee waan xiyyeeffateef probably irra deddeebi'ee injifatamuun isaa illee waan isa aarseef ta'uu ni danda'a. Diinaaf tumsuudhaaf balbala bane jechaadha. Kuni waan keessoo kenna keessatti uumame keessaayi. So waa lamatu gumaachi jechuu barbaadeeti. Tokko waa lama sadii in fact tokko milkoomina duraanii Oromoon bara dheeraadhaaf watakka iyyuu nam tokko iyyuu otoo alaa dhufee dhiibbaa irratti hin godhin nagaadhaan kabajaadhaan jiraachaa turuunsaa suni akka of dagatu to some extent godheera. Waan namni waan godhu hin jiru. Faranjiinis barreessiteerti baay'isoo. Faranjiinuu iyyuu naannoo kanatti biyya isaati irratti uummata Oromoo ka oggu ka itti gamu tokko iyyuu hin jiru ture. Gaafa amma silaa duulli nurra deeme kana jechaadha. Kufaatiidhaaf sababni tokko isa jettee haa lammaffaan. Tokko isa lammaffaan keessoo kennatti walitti hidhamiinsi jabaan waan hin jirree fi wal falmiinis walitti bu'iinsis waan jiruuf walitti bu'iinsa kana immoo diinni itti fayyadame. Fakkeenyaaf amma duratti abbichuudhaaf gullallee sii kaasee jira. Galaan yookaan gullallee naannoo sanitti keessattuu jiddugala Oromiyaatti haala jiru kana warri Oromoodhaan walitti duule kun jiddugala kana keessa jiran. Warra jiddugalaa kana yoo walitti buufne asumaan wallabbii Oromoo babal'ifnee to'achuu dandeenya kan jedhuun wallabbiidhuma Oromoo keessa jiru fayyadamanii Oromoo akka Oromoo rukutu akka isaanii humna ta'u taasisanii jiran lama. Sadaffaan wallabbii isaanii fi Oromoo jidduu jiru kana Oromoon silaa to'achuu inuma danda'a akka humna isaatiitti yoo dhugaa dubbanne. Garuu immoo biyya alaatirraa fira baafatanii fira argatanii nuti uummata Afrikaatii iyyuu miti nuti jiddugaleessarraa dhufne seenaa Afrikaa wajji walitti hidhamu hin qabnu nuti isin irra firooma amantiisi wal fakkaatu qabna sirni keenyas sirna keessan fakkaata warra nugusaati naannoo kana warri jiru mootu warra amantii hin qabne yoo jiraatellee immoo muslima isaan kunniin ammootu diina kiristaanaati kanaafuu qawwee nutti hidhaa uummata kana balleessinee isin wajjin firoomna kan jedhu kun daangaa malee jijjiirama guddaa fide jechaadha. Wanti hanga har'aatu hanguma har'a guyyaa har'a jiru kanayyuu madaalli san jijjiiruu dhabuu keenyarraa kan ka'e qawween naannoo san dhufte tun Oromoodhaaf agartee cabiinsa isaatiif sababaa guddaa taate jechaadha. Waa sadii lakkaa'uu dandeenya. Tokko success brings failure isa jedhu sanii lammaffaa keessoo Oromootitti ijaarameenis la barbaachisu gahaa waan hin jireef walitti bu'iinsi sun jaraaf balbala banuudha. Sadaffaan ammoo biyya alaatirraa Awurooppaan yeroo saditti addunyaa guutuu qabanna jettee waan deemtuuf warra naannoo san jiru warra isaaniif meeshaa ta'ee uummata biraa irratti duuluuf meeshaa kennuu isaaniitti sababaa guddaa ta'ee kan jedhu yaadni kan qabu. Dantaan jarri Islaamaa dhufee Oromoo qabate honi warra adiidhaaf guutuu danda'e nuti guutuu dadhabne maali? Walumaa galattuu beeytee Oromoon uummanni keenya uummata of dandahee jiraatu. Uummata namaaf meeshaa tahee jiraataa ture hin turre. Uummata bilisummaan jiraatu uummata bilisummaa jaalatu. Kana warri akkuma duratti siin jedhe warri gaafa duulliin duratti deemu duula san nurra gaggeessa keessaa fakkeenyaaf namni tokko nama Raashaati jeneraala Alexander Bulatovich jedhama. Dhaloonni isaa nama Raashaati. Garuu ammoo gargaartuu humna waraanaa fi gorsituu wanna Minilik ture. Seenaa barreessa keessatti maal jedhaa? Sabni Oromoo otoo filoosofarootaa fi warri barreessu warri addunyaa kanarratti beekaman waa barreessu uummata kana beekee jiraate jaalala bilisummaa inni qabuuf kitaabota 1000 barreessuu danda'anii jedha. Jaalala bilisummaa sabni keenya qabuuf. Sorakkoon tokko maalirraa dhufe uummanni keenya baay'ee bilisummaa waan jaalatuuf walabummaadhaan baay'ee jiraataa waan tureef naannoo sanitti humni isaa kan itti ugga tokkochuu waan hin jirreef falmachuu akka wannaatitti fudhata jechaadha yeroo marayyuu. So yeroo sanitti mootuyyuu akka ammasiin jedhe kana akka isaan meeshaa godhatanii amantii kiristaanaa sanitti fayyadamanitti uummanni keenya amantii san waan hin hordofneef isaaniif meeshaa tahee uummatoota Afrikaa guutuu ganee beekee amma kan warra Abashaa kana yoo kalaallu taate akka waan nama boonsuutu ilaaluu hin dandeenyu.
because Afrikaanummaa gananii gurraachummaa gananii nuti gurraachallee miti nuti Afrikaallee miti exceptionalidha nuti adda nuti jiddu galeessarraa dhufne isinii wal fakkaanna kan jedhu kanaan uf gurguraneet meeshaa san argatan malee ofii isaaniitu iyyuu bu'aa wanni isaan irraa argatan baay'inatti dhugatti hin jiru. Meeshaa san argachuun garuu isaan fayyadeera. Maaliif humna guddaa silaa isaan to'achuu hin dandeenye kan akka Oromoo akkasumas immoo Oromoo eega cabsaniin booda sabaaf sablammoota biroo irratti duuluudhaan qabeenya nama biraa saamuudhaaf olaantummaa aadaa isaanii irratti tuuluudhaaf karaa baneefii jira. So I think yoo akka hanqinnaatti kaahee ilaallu taate kanuma duratti isin jedhe waa'ee milkoomina Oromootirraa milkaa'ina guddaa waan qabaataa tureef sirriitti dammaqee haala addunyaa yeroo sanitti hordofuu dhabuu irraa qawwee silaa isaan maltu argachuu hanqachuu san qofatu akka hanqinnaatti ilaalama yoo taate malee kan qawweedhaan alaa dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon hanqina biroo qaba jedhee dubbachuun baay'ee na dhiba jechaadha. Ture ammallee kanuma wal qabsiisee jabana osoo kana keessatti tarkaanfanne amma Oromoon akka ammatti reefu naa himtetti ayyaana irreechaa nama miliyoona 7 nama miliyoona 12 sabni tokko iddoo tokkotti waliin irreeffachuu jechuun sadarkaa addunyaatti sabni tokko waan akkanaa godhu hin argamu. Oromoon gaasawaa sani ammaan tana yeroo ammaan tana jirru alagaa qunnamuu ifitti hirkisuu rakkoo ifii beeksisuu rakkoo namaa baruu keessatti ammallee hir'inni jira warreen ja'antu jira. Mee ati kan akkamiin ilaalta? Hamma ammaantu guyyaa irraan tana. Dhibbaa dhibbatti jira kun. Baay'ee dhibbaa dhibbatti. Maaliif sababni? Baay'ee bareeda. So amma fakkeenyuma sii kennan dhiyoonnaa kan akka namni keenya baay'ee sirriitti qajeelatti illee hubachuu ilaaluuf. Uummanni Oromoo akkuma beekamu yeroo haaraa kanatti amantii kiristaanaa qaba. Ortodoksii jira, kaatolikii jira, pirootestaantii jira. Hindani qaba. Muslima jira, amantii mara qaba. Addunyaa birootii wajjin firoomuuf carraa guddaa qaba jechaadha. Kan ortodoksii ta'ee wajjinis firoomuudhaaf uummata ortodoksii mataa isaa akka qabuutti himee barsiisee nuti waan isin qabdan waan isin wal fakkaatu qabna jedhee barsiisuu danda'a. Kan pirootestaantii qabu wajjin eeyyee kan isin jettan kun uummata kiyya keessas jira jedhee barsiisuu danda'a. Kan kaatolikii qabu wajjinis barsiisuu danda'a. Kan muslima qabu wajjinis barsiisuu danda'a. Addunyaa tana guutuu wajjin firooma uumachuuf daangaa malee carraa qaba jechaadha. Because nuutu maatii tokko keessa iyyuu ka amantiilee namaan jedhu jiraachuu danda'a jechaadha. Ilmaan abbeerotaa wasiilotaa eessumanii kun jiraachuu danda'a. So uummanni kun akkuma of keessatti dimokiraasiidhaan amantiilee maraa kabajee jiraatu addunyaa kanarraa fira baafachuudhaaf carraa guddaa qaba. Probably even warri amantii Jawish hordofuu yeroo keessaan dhabamu jedhee yaada. Garuu hoo Wallagga jira. Exactly. Professor Ephraim Ishaq warra Dambidolloo dhaati obboleessa Oromoodhaati. Yaa. Sanii beekachuu barbaade juushidha isaan. Akkas kabiraallee dhabamu namni ani dhagaye garuu ammoo waan sirriitti mirkaneeffate irraa dubbachuun hagas mara gaarii ta'uu dhabuun ni mala. Kan hin beekne illee baay'ee jiraachuu danda'a. So wanneen kaasuu barbaade maalinni amantiilee kanneen kan agartee nama biraatii wajjin firoomsuudhaaf waliin hidhuudhaaf nu fayyaduu danda'u. Dantaa keenya guuttachuudhaaf dantaa nama biroo guutuu jechuu kiyya miti. Addunyaa kanarratti beektee namoonni gaafa waliin dhufee wajji dubbatu dantaan kee maali ati maal barbaaddaa ani maal barbaadaa kan jedhu wal gaafata. Dantaa keenya guuttachuudhaaf firooma uumachuun kasilaan carraan uubanu kiristaanni muslima sodaata. Islaamni kiristaana sodaata. Addunyaa biraa bira dhaqee firooma baafachuu mannaa irraa waltiisayyuu. Gariin sirumaa irratti duulee amantiilee kana xiqqeessuudhaaf tattaafata jechaadha. Kuni tooftaa ilma namaatii wajjin addunyaa wajjin nama jiraachisu keessaa miti. Yani ifii dhorkaa jirraa jechuudha. Exactly. Carraa guddaa qabnu kan akka Oromoo carraa qabu hin jiru naannoo sanitti jechuudha. Maaliif uummattoonni biraa harki caalaan isaanii yookaan amantii tokko hordofaa yookaan immoo kana hordofaa Oromoon immoo amantiilee kana hundumayyuu bal'inaan hammatee jira. Uummata biraa bira deemee firooma isaa kana sirriitti dubbatee akka agartee isa gargaaru uummata keenya gargaarutti itti fayyadamuu mannaa waanuma takkitti cinaa tokko qofa laalee islaamaallee kan kiristaanaa xiqqeessuu barbaada pirootestaantiin muslima xiqqeessuu barbaada haa jennu fakkeenyumaaf isin jedhe. So wal xiqqeessuudhaa fi keenya keessatti walirratti xiyyeeffachuu otoo hin tahin silaa addunyaa irratti xiyyeeffannee akkamitti bu'aa arganna kan jedhu kun har'ayyuu ittiin fayyadamne. Har'a qofaa miti baroota 1960moota gaafa qabsoon keenya ka'eetiin hin deemaa ture sani hooggantoonni Oromoodhaa kan agartee abaa hoogganaa ture fi jaarmoota biraallee hoogganaa turan hubannoo waan kanarratti bal'inaan qabaachuu dhabuurraa kan ka'e infaakt Oromoo keessattuyyuu sababa amantiitiin walitti bu'insi dhalateera jechaadha. Kuni waan nu fayyadutti waan itti fayyadamuu dandeenyutti wal agartee wal hubannoon hanqinni jiraachuu irraa madda jechaadha. Har'allee hin furamne wanni kun maaliif yoo agartee jiraatte namni baay'een waa'uma Oromummaa jabeessine jechuurraa kan ka'e
amantiilee kanneen xiqqeessuudhaaf irratti yeroo inni duuluu barbaaduu fi arrabsuu agarsiisaa. Kuni baay'ee daangaa malee dogoggora. Nuti addunyaarra jirra. Addunyaa keessa jirru kana keessatti waan ofii qabnuuf waan namni biroo qabu walitti madaalaa walitti siiqsaa bu'aa irraa argachuudhaaf tattaafachuun nurra jira. Addunyaa kana keessatti amantiin baay'ee waan guddaa fiduu dandeetti. Lola kaasuu dandeetti, lola dhaabuu dandeetti. Addunyaa kana irratti qabeenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu dandeetti. Biyya keenya irratti bataskaanni kun ammuma kana gadi roobee jira lafaas kennaa warra jedhu jira miti. Kana hundumayyuu akkamitti nuti waan gara amantiitiin hin saamamne akkamitti mirgummanni kennaa eegamuu danda'a. Kan muslima tahellee kan kiristaana tahellee waliin mari'atee furmaata fiduun otoo irra jiru keessoo kennaan alattis hanga har'aallee itti dammaquu dhabuudhaan sirriitti itti fayyadamaa hin jirru. Maal godhuu qabna? Kun immoo toyyuu tumsa silaa nu barbaachisu. Jiddugaleessarraa. Warra ummata bakka ummanni amma muslimaa baay'aturra biyyoota dhiyaatirra warra bakkeen protestaantii fi kaatolikiin itti baay'aturra warra akka raashaarra warra akka giriikirra warra agartee ortodoksii qaburra firoomfannee humna keenya jabeeffachuu irratti hanqina nutti uume jira jechaadha har'allee. So now we need to design a very positive approach. Amantiilee kanneen agartee ummanni Oromoon qaba har'a already kiristaanummaa dhiisi jettee qawwee itti ukaaftee awwaaluu ajjeesuu hin dandeettu. Muslima awwaaluu ajjeesuu hin dandeettu. So amantii keenyaa fi aadaa keenya akkuma aadaa keenyaatti qabannee Oromummaan akka jabaatu gochaa garuu immoo firooma addunyaa kanaa wajjin jiru waan amantiileen kunniin alaa dhufaniif lakki isaan kun diina keenya maalidha jennee deemuurra akkamitti itti fayyadamnu bu'aa uummata keenyaatiif jedhamee har'ayyuu itti yaadamuu qaba. Akkuma beeytu har'ayyuu impaayar Itoophiyaa sana warri influensi godhu warruma kanneen. Jiddugaleessarraa yeroo ammaatti fakkeenyaaf Arab Emirates amantii musliimaa hordofti jedhama dhiibbaa irra gooti warri akka Saudii fa'aati biyyoonni baay'een intarastii irraa qaban. So interest warri akka Turkii illee dabalatee jechaadha. Warra kanneen uummanni Oromoo itti dhiyaate seenaa ofii himee seenaa isaa sirriitti barsiise nuti akkuma keessan ilma namaati. Akkuma keessan bilisummaa barbaanna. Akkuma keessan walabummaa barbaanna. Akkuma keessan mootummaa mataa keenyaa barbaanna. Akkuma keessan cunqursaa hin barbaannu. Alaa namni biraa dhufee akka nu duratti humna ta'u hin barbaannu. Wanni isin gochaa jirtan immoo gama tokkoon uummata keenya irratti rakkoo guddaa fidaara. Qawwee kennitu, mallaqa kennitu, dippiloomaasiidhaan fudhatama kennituu fi kanaaf kun immoo uummata guddaa, uummata daangaa biyya keessaa isinii tolu kan isin wajjin yoo hojjete gaarii ta'uu danda'u humna keessaniif isinii tolu cunqursaa keessatti tiksaa jirtu. Inni cunqurfamuun kun immoo isinittis ni gadhaa isiniifis bu'aan argamu hin jiru naannoo sanitti haga uummanni kun bilisan tahinitti mirgan argatinitti tasgabbiin hin argamtu. Bu'aan diinagdee isin barbaaddanis yoo tasgabbiin hin jiraatin yoo nageenyi hin jiraatin hin argamu jennee amansiisuudhaaf tattaafachaa hin jirru jechaadha. Waan nuti nama biroo amansiisuudhaaf dantaa keenya itti himnee amansiisaa hin jirreef warri biroo ammootu haaluma jiru waanuma jiru sani gargaareet bu'aa irraa fudhachuu barbaada. Because haalli jiru isa gargaaruu danda'a taanaan ati mootu uummata akka gargaarsa wayitu wanti fiddu hin jiru taanaan si dhiisee si bira tare cunqurfamtoos otoma argallee otoo jedhee hin callisa jechaadha. So kuni har'as nu miidhaa jira. Waan agartee jaarraa 19ffaa keessa dhufee miti diinagdeen mootummaa Itoophiyaa uummata keenya cunqursu akkuma amma nu martuu argaa jirru naannoon hundi Oromiyaan naannoon isii guutuun uummanni irraa buqqa'aa jiru. Kanaaf mallaqa kennaniif deeggarsa dippiloomaasii kennaniif hariiroo gaarii akka waan mootummaa gaarii ta'etti kennaniif duulli sun duulli Oromoo irra deemaa jiru qawwee kennaniif qawwee ittiin bitata diroonii kennaniif argaa jirra diroonii ittiin nama ajjeesan nuti mootu diroonii hin qabnu nuti qawwee san hin qabnu warra kanneen wajjin otoo hariiroo nuti uumachuu dandeenye dirooniin isaan kennan kun diinagdeen isaan kennan kun qawween isaan kennan kun akka nu ajjeesaa nu fixaa jiru. Kun immoo nagaa uumuus akka hin dandeenye amansiifachuu irratti hojiin gahaan hojjetamuu malee hojjetamaa hin jiru. Kanaaf firoo guddaa silaa argachuu dandeenya. Kan waanuma nu qabnuun nuti kana qabna aadaa keessan qabna amantii keessan qabna wal fakkaanna jennee sila argachuu dandeenyu san tokkoffaa of keessattuu waan sirriitti waan kanatti itti yaadaniif hin qajeelfataniif lammaffaa addunyaadhaan waliin akkamitti hojjechuun nurra jira jennee waa'ee addunyaa sirriitti waan itti yaadamaniif hanqinni kun bal'inaan waan jiruuf warra amantii biroo hordofu hundumayyuu nurratti dulchisaa jiru jechaadha. It doesn't even matter amantii fedhanii yoo qabaatan namni dantaa diinagdee waan barbaaduuf sirra duuluu danda'a. Dantaa isaaniitiif kenna akkamitti walitti qabsiifna kan jedhu kun sirriitti irra hin hojjetamnee kan jedhu nan mul'ata gama kiyyaan. Irrattis hojjetamuu akka qabuudhaan ta'e qabanaan. Definitely otoo hin hojjetin immoo wanni dhufu hin jiru. Tole. Yoo hin hojjetin wanni dhufu hin jiru. Galatoon. Gaaffii kiyya kan jalqabaa sunitti ammallee si deebi'uu barbaada. Osoo kana keessaan baane Oromoon Itoophiyaa bulchuun Oromoodhaaf bu'aa akkamii buusa? Maaliif amma ganna 150 dura Oromoon qaama dhuunfatameen qaba. Amma fakki Itoophiyaa waan jennu qaama an Itoophiyaadha jedhee Itoophiyaa moggaafatee si
ifjala si bulcheetu jira. Akkasii malee qaamni sun maqaa Itoophiyaatti golgaa godhatee deemaa jira. Qaama maqaa Itoophiyaa golgaa godhatee deemu san bakka isaa buutee ati jijjiirama fiduu ni dandeessa. Oromoo ni danda'a. Kaafii bareeda. Egaa kuni seenaa addunyaatii fi seenaan Oromoo gargar bahuu hin danda'u. Wanni Oromoon kophatti waan haaraa uumu wayitu hin jiru. Akkuma namni martinuu beeku durattis kaasee jira. Itoophiyaan impaayera. Impaayera jechaan gurmuu wahii dantaa mataa isaa guuttachuudhaaf jecha ummatoota biroo sabaaf sablammoota bilisummaa qabaachaa turan kan mootummaa ofii qabaataan turan humnaan irratti duulee qabatee gara ofii barbaadetti oofee olaantummaa aadaasaa, olaantummaa afaansaa, olaantummaa seenaasaa, olaantummaa eenyummaa isaa irratti tuuluu jechaadha. Itoophiyaa jechaan matammaan siituu sirna dhamaasaa jechaadha. Oromoodhaaf akka inni uf wallaalu, akka inni wal wallaalu, akka inni gargar citu, akka biyyi isaa saamamu, akka eenyummaan isaa badu, akka aadaan isaa badu, akka isaa afaan isaa badu waan hojjetaa ture. Akkuma British fakkeenyaaf Briteen addunyaarra guutuu deemtee biyyoota hundaa biyyoota baay'ee qabattee of jalatti bulchaa turte san jechaadha. Akkuma Room fa'a jechaadha. Akkuma Turkiin fa'a godhaa turte jechaadha. Akkuma Portugaal fa'a godhaa turte jechaadha. So ummatoonni haala akkasii jalatti kufan maal godhan? Addunyaa kanarratti ummatoonni haala akkasii jalatti kufan hundumtu qabeenya isaanii saamamuudhaaf humni kun nu qabate jechaa waan beekaniif daangaa isaan warri humnaan uume kana hundumaa diiganii bilisummaa isaanii gonfatan. Itoophiyaan har'atti jireenyi isii maal fakkaata jennee yoo ilaalle harki 70-80 galiin isii Oromiyaa irraa saamama. Oromiyaa irraa saamamee qawwee nama duratti jennu kunniin ittiin bitama. Dirooniin kunniin ittiin bitama. Oromoo ittiin ajjeesuudhaaf jechaadha. Aayidooloojiin isin ittiin gaggeeffamtu immoo yeroo ammaa keessattuu yoo kalaaltu taate sirna nugusaa kan dabarsan warra akka Midilikiif Haayile Sillaasee Itoophiyaan kaleessaa Itoophiyaa gudditti Itoophiyaa san deebifna jedhanii waan biraa dhiisii galaana diimaayyuu ni deeffanna jedhanii biyyifaati ololaa jiru. Ilaalchi kunii fi kaayoon kun immootu kaayoo warra kamitti warra saamichaa fi uftuulummaan keessa guutame jechaadha. Saamicha uummata Oromoo irratti waan hundaa'e. In fact Itoophiyaa bulchuu jechaan maal akka ta'e beektaa Oromiyaa saamuu jechaadha. Waan biraan qabu. Sabaaf sablammoonni biroollee Oromiyaa haasaamanii amma fakkeenyumaaf hin sii kaasa yoo Oromoon ani bilisummaa barbaada mootummaa kiyya barbaada Oromiyaa walaba barbaada jedhu lakkin barbaaddu jedhaniin. Maaliif jedhaniin? Yoo Oromoon walaba taate yoo Oromoon mootummaa isaa qabaata ta'e yoo Oromoon qabeenya isaa dhuunfata ta'e nuti bu'aa irraa argannu kana ni dhabna. Oromoo saamneetti ni jiraanna waan ta'eef elektiriikni biyya san keessaa bahu harki 90 harki 100 almost biyya Oromoo keessaa baha. Qonni biyya san keessaa bahu biyya Oromoo keessaa baha. Albuudni biyya san keessaa bahu biyya Oromoo keessaa baha. Wannummaan silaa Itoophiyaan hin oomishti biyya alaatti ergite jedhan hundumtuuyyuu Oromoo keessaa baha. Biyya Oromiyaa keessaa baha jechaadha. So isa kana saamuudhaaf Oromoon bilisa ta'uu hin qabu, bilisummaa argachuu hin qabu, Itoophiyaa keessatti tikfamuu qabaadha. So Oromoon illee hayyee gaanuti Itoophiyaa bulchina hoo jedhe maal jechuu isaa jechaadha. Oromiyaan akka saamamtu haa hayyamnu jechuudha. Wanti dhufu maalillee Oromoon wanni argachuu danda'u bakka warra biraa warri biroo Oromiyaa saamuudhaaf bilisummaa keenya dida. Ifaan ifatti saamichi akka isaa toluuf. Garuu immoo Oromoon illee Itoophiyaa haa bulchoo jedhe maal jechaadha. Sodaa nama birootiif namni biraa yoo ani walabummaa barbaade bilisummaa barbaade tole naan jedhan waan ta'eef Itoophiyaa tana golgaa godhadheetiniin Itoophiyaa bulcha jedhee fakkeessa jecha. Itoophiyaa bulchuu iyyuu hin danda'u beesikali. Itoophiyaan kan nama maraati malee kan Oromoo qofa miti. Itoophiyaa bulchaa yaadni jedhu iyyuu matammaan isaatu otoo waliin jiraannu jiraate sirrii miti akkuma yaadatittu. Maaliif sabni tokkichi yoo impaayera jaarraa akkuma warra biraa jechaa yaadni jiraate hin beeku malee yaada kanarraa kan ka'e sabni tokkichi biyya takka bulchuu hin danda'u biyya uummanni baay'een jiru. Oromoon immoo biyya Itoophiyaa keessatti uummata mara caala jechaadha malee saboonni birootii fi Oromoo keessaayyuu immoo humni biroo yoo walii tumse maajoriitii ta'uu hin danda'u. Kun baay'ee akka malee hubatamuu qaba jechaadha. Uf gowwoomsuudha karaan suni saamichi Oromoo irratti itti haafu. Oromoon sabaa sablamoonni biyyattii keessa yoo wal tumsan madaalliin isaanii Oromoo challenge godhaa jecha. Laal dubbiin guddaan maal si fakkaate? Waan Oromootii fi waan ilma namaa maraa walii hin ilaaluu qabna. Adda adda baasuun nurra hin jiru. Oromoon gaafiin isaa maali? An biyya kiyya keessatti naannoo kiyya to'adhee bulchuu barbaada. Afaan kiyyaan barachuu barbaada. Afaan kiyya hojjechuu barbaada. Aadaa kiyya guddifachuu barbaada. Mootummaa mataa kiyyaa qabaachuu barbaada.
seenaa kiyyoo fi barreeffachuu barbaada. Gaafiin Oromoo gaafii ilmi namaa marti gaafatu. Gaafii sabniin marti nuu gaafatu. Saboonni biroo akka atamma jette sanitti waliyyuu tumsanii ifin addunyaan guutuun walii tumsite lakki bilisan baatu wala baatu yoo jetteen sirrii miti. Maaliif? Gaafiinsa gaafii nama biraa saama jedhuu miti. Gaafii mootummaa keessan qaqqabsa jedhuu miti. Gaafii afaan keessan hin barattan jedhuu miti. Gaafii aadaa keessan hin guddifattan jedhuu miti. Gaafiin isaa gaafii ilma namaa mara. Yoo saboonni biroo akka atamma jette kana walii tumsanii Oromoo irratti kaduulanuu ta'e balleessaan balleessaa Oromooti miti jechaadha. Maaliif? Isaantu mirga uummata Oromoo fudhachuu diddaadhaaf si saamnu malee hin ta'u. Si cunqursinu malee hin ta'u. Aadaa kan keetillee afaan kan keetillee seenaa keetillee akka nu jennetti barreeffattu malee hin ta'u jedhanii irratti duulan ta'anaan carraan jiru maal inni kan Oromoodha akkuma uummatoota biraa falmatee bilisa ta'uudha jechaadha. Karaan biraan jiru. Kun aadaadhuma addunyaa kanarratti yeroo mara deemaa ture seenaadhuma addunyaati jechaadha. Garuu Oromoon wal sodaachisuudhaaf dhiifama naa godhi bakka kanatti. Oromoon yeroo baay'ee gartee jiraatte waa lamaa wal sodaachifti. Lameen. Tokko sabaaf sablammoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran nu mirga keenya faallaa dhaabbachuu danda'a waan ta'eef yoo nuti mirga keenya gaafanne bilisa bahuu hin dandeenyu diina nutti ta'anii nu kopxeessanii kan jedhu kana. Tokko kan. Lammaffaan immoo addunyaan impaayera Itoophiyaa warra ture ijaaramee waan jiruufi yoo nuti walabummaa baana jenne impaayerri kun ni diigama waan ta'eef impaayerri kun diigamuu hin barbaadanii keessattuu immoo harki Oromoo harki caalaa Oromoodhaa Musliimaa warra jedhee haasa'u jira jechaadha. Ta'uuf ta'uu dhabuu waan biroo ta'e. Kanaafuu warri Westiidhaa warri addunyaadhaan nurraan fudhatanii waa'ee walabummaa dubbachuun waa'ee bilisummaa dubbachuun waa'ee mootummaa keenya mataa keenyaa dubbachuun diina nutti heddummeessaa jedhan. Kun garuu dhugaa miti maaliif naan jedhe. Fakkeenya Ameerika maa fudhannu bakka biraan dhayin. Ameerikaa jechaan warri Ameerikaa kanarratti amma olaantummaa qabu ilmaanuma warra British. Ilmaantu biyya kana dhufe biyya nama biraa fudhate abbootii isaaniitiin isin nun bulchatanii jedheen. Anumaafsitu ilma qabnaa bakka biroo deemanii suutee fi Jamaal nuti ilmaan keessan isan ni beekna garuu ammootu bakka jirru kanatti nuti ofii of bulcha malee isin nun bulchitan jedhanii lolli guddaan deemee the American Revolution waan ofiin ilmi namaa of bulchuu barbaaduuf of bulchan. Abbaa irraayyuu jechaadha abbaaf ilmi of bulchuudhaaf walaba of taasisa jechaadha. Mootummaan Ingiliz Biriteen nugusni dadhabee waan godhu dhabnaan ilmaan isaa gadhiisee jarri walabummaadhaan jiraatanii walabummaan jiraachuu qofa miti. Addunyaa birooti irrattuyyuu yaada haarawaan addunyaan fidanii walqixxummaa ilmi namaa gammaduu qaba biyya keenya keessatti nagaan jiraachuu qabna nugusni nun bulchuu sagaleen ummataatiin murtaa'uu qaba dimokiraasiidhaan kan nuti bullu jedhaniit har'a addunyaa irratti olaantummaa guddaa qabaatan jechaadha. Kana jechuun maali? Uummata Oromoo ka sabaaf saboota biraatiin wajjin olloomaan haa jiraatu malee garaagarummaa qabu dhiisi abbaaf ilminuu sirni tokko naa hin taane yoo jedhe kan isaa ta'u ijaarachuudhaaf mirga qaba. So Ameerikaatti amma fakkeenyaaf namni keenya sodaachuu dhiisee uummata Ameerikaatti mootummoota Ameerikaatti yeroo dubbatu gaafiin keenyaaf gaafiin keessan gaafiin isin warra isin bulchu irraa gaafattan garaagarummaan qabu tokko. Ufu bulchinaa mootummaa keenya qabaannaa sirna dimokiraatiin biyya keenya bulfanna jenne nutisi isinis jettanii abbootii keessanii nu gargar baatanii jirtu gargar bahuun keessan garuu Ingiliziif isin gidduutti lola kaasee yeroo sanitti haadhumu malee achiin booda lolli itti fufan jiru nagaa wajji hojjetaa jirtu. This is the way we have to talk to the world. Addunyaan akkasii hojjetti. Addunyaan namni biraa mirga kan keessii fudhachuu didee jira kanaafuu mirga kan koo dhiisaadhaanii hojjettu. Mirga kan koo argachuun mirga kiyyaadha. So nuti haga sabaaf sablammoota biraa mirga isaanii kabajnetti. Isaan illee mootummaa isaanii qabaatanii afaan isaanii guddifatanii daangaa isaanii bulchanii fedhii yoo ta'e immoo fedhiin uummata Oromoo yoo ta'e immoo waliin buluudhaaf fedhiin jiraannan kan isaanii illee jiraannan waliin buluun hin danda'amu. Garuu immoo yoo fedhiin kun fedhii uummata keenyaan ta'in uummanni kiyya walabummaaf biyyatee qabaadha yoo uummanni Oromoo jedhe mirgi kan kee hin kabajamu impaayereetti Itoophiyaatti silaa sirratti duula yoo jedhan taate Oromoon falmachuu malee carraa biraan qabu. It's just like any other society jechuudha. Akkuma uummata biraati. Jamaal ati gaa dhugatti hayyuu seenaati. Dhugatti seenaa naannoo qofa osoo ta'e seenaa addunyaallee akka gaariitti hubattee waan jirtuuf mariin keenya lakkuma jiruun bal'achaadhaa deema. Waan ammallee si kaasuu barbaadu jira. Waan si kaasuu barbaadu maali? Sirna biyya takka bulchuu yeroo hunda dhiibbaa uummataatiin waan uummanni fedhu hojiitti hiikadhaa deema. Wanni inni hojiirratti hiikadhaa bahee fedhii Amaaraati. Waan jarri sun humna qabuuf nutoo humna akkasitti mootummaa jiddugala irratti
dhiibbaa ittiin oofnu sun yoo qabaanne saamichi ajjeechaan reebichi Oromoo irratti gaggeeffamu ni dhaabbate ture. Sun maaliif ta'uu dhabe? Baay'ee gaaffii bareeda. Bakkeen nuti gadi fageessinee ilaaluu qabnu ilmi namaa waa yaada hojjeta. Sammuutu ajaja ilma namaa. Qaama keenya kana guutuu wanni ajaju mataadha. Gaafa mataan kan kee qabame gaafa dantaa nama biraatiif si ajajama ta'e ati waan saba kan keetii waan mataa kan keetuu ilaaluun hojjettu waan ajajaan sun hojjetu hojjetta jechaadha. Seenaa akka tamma kaaftee kana fakkeenyaaf Ingiliis bakka biyyoota baay'ee bulchaa turte akkuma warri Abashaadhaa Oromoo waraana godhatan uummata Indiyaa keessaa guurtee nama waraana godhataa turte. Naayijeeriyaa Afrikaa keessaa nama waraana guurtee argataa turte. Impaayera bakka bulchite kanneen keessaa guurtee namoota sadarkaa jeneraalaallee ta'an gurguddaa ta'an warri Beeljiyeem faatis warri akka Poortugaal faatis kana gochaa turaniiru. So gaafa namni sabni tokko cabe isa keessaa nama waraana godhachuun waanuma jiru. Oromoo keessaallee tahee jira. So hariiroon agartee Minilikii fi namoonni dhuunfaa akka dhuunfaatitti waliin qabaataa turan suni waan Oromummaatiif wajjin walitti hidhamuu miti. Oromoon akka sabaatitti isa jalatti jilbeeffatee isaaf ergamuudhaaf fedhii qabaachaan turre in fact miliyoonaan itti wareegame jechaadha biyya isaa akka qabaachuudhaaf. Waan garuu mootummaan Oromoo oradii cabeef namoota dhuunfaa meeshaa godhachuun tureera. Fakkeenyaaf qusee dinagdee namni jedhamu abbaa malaa jedhama. Abbaan malaa kun nama baay'ee beekumsa gahaa qaroo tahee qabu waraana keessatti booji'amee jedhama akka seenaatitti jechaadha. Miniliktu booji'ee guddisee gaafa guddisee mootuyyuu abbaan malaa kun ajajaa waraanaaf gorsaa ture. Fakkeenyumaaf Minilikiif gaafa Iyyaasuun aangootti dhufu akka Iyyaasuun aangootti aangoo irra hin turre yookaan aangoo hin qabanne namni gochaa ture isa. Inni Oromoodha baay'isee. Tole. Iyyaasuun illee Oromoodha cinaadhaan. Haati isaa intala Miniliki. Haati Iyyaasuudha. Namni hin beekne yookaan jiraatu taate akkaataan intalli sun immoo Raasalitti yookaan immoo maqaa maaraatti baasanii turan. Mahammadiin. Raasali. Mokonnon Raasali okay. Tole. No. Wait. Abbaan Iyyaasuudha. Abbaan Iyyaasuu Kiristinnaa kaasan. Inni sunuyyuu akkaataan Kiristinnaa itti kaasanuu matammansa cubbuuf keessaa qaba. Itti deebi'eetiin hin kaasa garuu waan kana bakka kana. So qusee dinagdeedha. Akka Tafariin yookaan ammoo Haayile Sillaaseen aangoo qabatu namni taasise qusee dinagdeeti. Garuu immoo firoomni inni silaa qabu irra guddinni eenyu wajjin Iyyaasuu wajjin. Mataan isaa garuu waan ergama jalatti guddateef booji'amee waan galma Minilik keessatti guddateef aangoo karaa Minilik warra Minilikiin dhufa jedhee yaadu kana tiksuu barbaade inni. Abbaa malaati beekaadha namni jedhamu kun jechaadha. So kanaaf mallattooleen namoonni dhuunfaadhaa sirna san tajaajiluun eenyuun Oromoon illee akkasii godheetiin nammamaa tajaajilan kennan jedhu kun xiqqoo baay'ee rakkisaadha jechuu kiyya. Gama birootiin waa'ee amma duratti kan Iyyaasuutiif ka'annaa kana sii kaasa. Iyyaasuun Mikaa'el abbaan isaa Mikaa'elitti jijjiirame. Raas Mikaa'el jedhaniin inni Muhammad ture maqaan isaa. Iyyaasuu gaafa maqaan isaa jijjiiramu abbaan isaa maqaan jijjiiramu wanni ta'e maalinni. Yohaannis namni jedhamu ka Tigreen nugusni Tigreetii fi Minilik wal falmaa turan. Minilik illee jiddu galeessaa warra shawaa kanatti mootii ta'uudhaaf Yohaannis illee gubbaa saniin mootuyyuu Tiroodiroos waan du'eef wal falmii san keessa gubbaa saniin nugusa ta'uu waan barbaaduuf wal falmaa turan. Haa ta'u malee karaa biyya Tigraay kanaan warri Suudaan achiin daangaa seenuu waan barbaadaa turaniif Yohaannisiin kun jara ofirraa tiksuudhaaf garas galgale. Waraana naa ergii jedhaa nama Minilikii kanaan jarri hundeen isaanii tokkuma walaa falman malee waraana naa ergiiti warra Durbushii yookaan warra Suudaanii kana lolaa jedhee itti hima. Minilik isaa waraana erguu dhiisee biyya Oromoo dhaqee Wolloon abbaa Iyyaasuudhaa jechaadha. Lafa Wolloo qabate. Lafa abbaa Iyyaasuudhaa Muhammad jechaadha. Muhammad ammootuyyuu waan Yohaannisiin kun yeroo sanitti gaafii gaafateef ilma isaatuyyuu Yohaannisiif ergee waliin loli jedhee deemee ergee maybii olaantummaan Yohaannis illee jiraachuu danda'a jedhee yaada yeroo sanitti. So maaltu ta'a? Gaafa achi as deebi'u Yohaannis inni musliiman jaalatu. Itoophiyaan biyya muslimaatii miti muslimni biyyan qabu akkuma allaattiin lafa hin qabne jedha. Akkuma allaattiin lafa qubattu hin qabne muslimni biyyan qabu Itoophiyaa keessatti muslimni barbaachisaa miti jedha. Boruu meedaa jedhanii gaafa achi as dachahan gaafa Minilik gaafa inni as deebi'u Minilikiin akkamitti waraanni kiyya akka injifatamu godhuu dandeette maaliif nama naan ergini jaan. Inni kun immoo namallee ergeefi jira isin araarsa jedhe Yohaannis jidduu seenee
lafa Oromoo minilik qabate akkuma jirtutti dhiisiif jedhaan onnaadhaan Muhammadiin. Garuu ammoo inni intala siyaa kennu jedhee intalitti heerumsiisa. Lafti Oromoo biyyi Oromoo dubartii takkaan jijjiiramte jechaadha. Amma waan nama gaddisiisu kana keessatti agarta. So Iyyaasuun yeroo kana maal godhanii Mikaa'eliin ammoo tuyyuu ani abbaa kiristaanaa si tahaa Muhammadiin jechaadha. Abbaa kiristaanaa si tahaa nageenni haa bu'u jedheet Yohaannis abbaa kiristaanaa isaa tahee Mikaa'elitti jijjiiran. Iyyaasuun jidduu kana keessaa dhalate intala yoo intala Minilikii fi ilma Oromoo jidduudha jechaadha. Haa ta'uuti mootuu Iyyaasuun gaafa dhalate gaafa guddatu seenaa isaa kana dudubbee waan beekuuf gaafa xiqqoo jajjabaataa deemu Oromoodhaan walitti hidhamuu baay'ee jabeesse. Oromoo qofa miti saboota biroollee. Naannoo Harar deemaa, naannoo Wallaggaa deemaa, naannoo Jidduu Jimmaa deemaa, naannoo ummatoota isaa kana dhaqa. Maal jechuu jalqaban gaafa agartee inni silaa gara aangootti dhufame jedhamee yaadame tokko guddaan kan itti ka'e qusee dinagdee ammas hin jechaadha. Namichi kun aadaa biyya tanaa jijjiiruu deemaa, amantii biyya tanaa jijjiiruu deemaa, biyya balleessuu deema waan ta'eef baduu qaba. Turkiidhaan wajjin walii galee amantii Islaamaa fiduu barbaada. Itoophiyaa irratti tuuluu barbaada jedhanii Faransaay wajjin galanii walii galanii namni qeesiin warra Faransaay namichi qeesichi kun nama Haayile Sillaasee guddise. Haayile Sillaasee warri qeesii kunii fi warri abbaan Haayile Sillaasee waliif firooma qaban. Gaafa du'u mokonnin jechaadha. Mokonnin ilma kiyya kunoo isintu naa guddisa kana booda jedhee qeesonni kunniin Haayile Sillaasee isaantu guddisachuu dandeettu almost warri Faransaay. Afaan Faransaay illee dubbata Haayile Sillaaseen. So maal ta'e? Faransaayidhaa fi qeesonni Faransaaytii fi qeesonni warra Habashaa walii galanitti akka Iyyaasuun aangootti hin dhufne isa achirraa dhibanii Haayile Sillaasee humnaan bakka san ka'an. Haayile Sillaaseen illee cinaan Oromoodhuma baay'isee. Oromoo. Abbaan isaa Mokonnin Guddisaa jedhama. Okay. Garuu maali dubbiin guddaan ilmi namaa wanni inni hojjetu maali jenne? Waan sammuun isaa isa ajajju. Sammuun isaa isa immoo maal ajaja? Namichuma dhiiga Oromoo qabu kanatu the Lion of Judah. The Lion of Judah jechaan ani ummata biyya kanaatiyyuu miti jechaadha. The Lion of Yahudiirraa ummata Yahudiirraa dhaladhee ani goota jaraati qeerransa jaraati leenca jaraati jedhee sirumaayyuu mootummaa isaa ummata ka Yahudaa ta'uu labsa jechaadha. Namnummaan silaa dhiigaan Oromoo ta'e kuni maalirraa madda? Gadaantummaa sammuurraa madda. Olaantummaa nama biraa olaantummaa aadaa biraa fudhachuurraa madda. So gaafee amma duratti gaafatte saniif dubbiin guddoon maali? Impaayerri tokko milkii ummataatiin bilisummaadhaan caccabee badee ummanni waan barbaadu murteeffata malee olii gadi jajallatanii fafakkeessanii nuti olaantummaa argachuu dandeenya nuti bulchuu qabna inni jedhu kun hojjechuu hin deemu. Waay? Ummatoonni biroollee akkuma tamma duratti jedha san intarastii qaban. Jiraachuu barbaadan, mootummaa ofii qabaachuu barbaadan. Fakkeenyaaf ammuma kana yeroo ammaa kana agartu ta'e warri kaleessa impaayerettii tana ijaarre jedhu impaayerettii tana deebinee dhuunfannaa galmii Minilik nu harka galuu qabaa jedha. So continuously lola sotti fufaa jechaadha. Atillee olaantummaa qabaadha jettee loltaa innillee ati olaantummaan qabaattu jedhee lolaa inni kunis silisu lolaa yeroo hunduma lola itti fufu malee nageenya dhufu hin jiru. Akka amma deemamaa jirutti keessattuu yeroo ammaa kanatti wanni amma abiyyifaati gochaa jiran maalinni Oromoo Oromummaa irraa buqqisanii yaadaan jechuudha. Oromoo Oromiyyummaa irraa buqqisanii galaana diimaa deemnee Eertiraa irraa finna jedhanii fa'a odeessaa jiru. Kun waggaa 50 waggaa 60 of duubatti deebi'u jechaadha. Waanuma kaleessa jechaa ture waan gaafa aangoo qabatu of duuba deebine kan jedhe sanitti achi deebi'aa jira jechaa namichi. Akkuma yaadattu waggaa 50 fi 60 dura harki 80 waraana Itoophiyaadhaa Oromoo ture. Bara dargiidhaa jechaadha. Maaltu ta'e? Harki 80 sun hin dhume malee bilisummaa uummata Eertiraa hanqisuu hin dandeenye. Hegereedhaaf illee wanni dhufu maalinni akkanumaan Oromoon dhumti malee waan haqasiitii irra hin tahiniif waan yeroo dheeraa umrii dheeraa qabaachuu turuu hin dandeenyeef Oromoo fixna malee ilmaan Oromoon lafaa dhufa malee biyya keenyaaf falmachuu dhiifnee waan biroo walitti odeessuun kun qalbii uummata Oromoo hatu qalbii uummata Oromoo karaa walabummaa karaa bilisummaa irraa jallisu umrii dheeraa gabrummaa itti dheeressuudhaan achi milkii fiduu hin danda'u. Hegereedhaaf illee rakkoon kun kan amma deemaa jiru kun ammumayyuu agartaa taate Oromoo baay'ee yoo agartu taate akka waan agartee karaa kanaan milkaa'uu danda'utti wal afoo qabee eeyyee amma akkas goonaa galaana nigidaas deemnee deeffannaa balbala nu barbaachisaa wallistoonni Oromootu tokkoof lama jechuu calqabaniira. Wallisuu eegalaniira. Kun egaa waanuma bara dargiiti jechaadha. Itoophiyaan haa dursituu jedhaa ture dargiin. Waa hunda dura Itoophiyaan sineetiniin achiin booda Itoophiyaa eega jiraachifneen booda biyya kana keessatti dimokiraasii finnaa waan akkasiidha jechaadha. So uf duuba deemna moo fuuldura deemnaan gaafiidha.
Maaliif jijjiiramni kun dhufe? Jijjiiramni gaafa wayyaaneen akka achi baddu taasifame maalinni gaafiin uummata Oromoo deebuu qaba jedhamee ka'aa ture. Oromoon abbaa biyyaa haa ta'u, biyya isaati irratti olaantummaa haa qabaatu, biyya isaati irratti ufaa bulchu, biyya isaati irratti mootiin haa ta'u, mootummaa isaa ofii haa filatu, namni biraa irratti muuduu hin danda'u, afaan isaatiin otoo namni biraa dhiibbaa irratti hin godhin afaan isaatiin haa hojjetu, afaan isaatiin haa baratu, seenaa isaa ofii haa barreeffatu, olaantummaan uummata Oromoo biyya isaati irratti mirkanaa'uu qabaa kan jedhu. Har'a achirraa fagaannee waan kaleessa amaarri dhaadheessaa bahee fi iyyaa bahee isa walitti wucaa jirra jechaadha. Kun hagam takka karaa irraa fagaachuu kenna, karaa irraa jallataa jiraachuu kenna, karaa walabummaaf bilisummaa uummata Oromoo fidurraa akka malee maquu kenna agarsiisa. Of duuba deemuudhaan bu'aa uummata Oromoo fiduu hin dandeenyu kan jedhu jechuudha yaadne.